Ashamaa akkam jirtu hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'as barreeffama biraadhaan walitti deebineerra. Barreeffamni ani har'aaf qabadhee dhiyaadhe jalqaba irratti kooroonaa vaayirasii fi hiikkaa isaa kan jedhu, lammaffaa irratti nuti akka amantoota kiristaanaatti maal gochuu qabna kan jedhu, sadaffaa irrattii fi xumura irratti waa'ee kooroonaa vaayirasii dhiphachuu qabna moo hin qabnu kan jedhu isiniif dubbisa. Jechi kooroonaa vaayirasii jedhu afaan laatinii kooroonaa kan jedhu hiikkaan isaas kiraawun yookiis immoo afaan oromootiin gonfoo kan jedhu yommuu ta'u, moggaasni maqaa vaayirasii kanaas bocaa fi amala inni agarsiisu irraa ka'uudhaan kan itti moggaasanidha. Yeroo jalqabaatiifis akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1930 kan argamedha. Dhukkubni kooroonaa vaayirasii namaas bara 1960 utaaloo yookiis qofaa kan jedhamu wajjin kan wal qabatu, booda irrattis maqaa dhukkuba kanaa kooroonaa vaayirasii 229A fi kooroonaa vaayirasii O43 jechuun moggaasan. Ergasiis baraa fi yeroo garaa garaatti dhukkubni kooroonaa vaayirasii kanneen biroon argamuu danda'aniiru. Isaanis kanneen akka kooroonaa vaayirasii SARS-CoV bara 2003tti, HCOV-NL 63 bara 2004tti, HKU1 bara 2005tti, MERS-CoV bara 2012tti fi SARS-CoV-2 bara 2019tti mogga'uu fi argamuu danda'aniiru. Dhukkuboonni kooroonaa vaayirasii kunis baay'een isaanii sirna hargansuu namaa irratti dhiibbaa guddaa kan geessisanidha. Dhukkubni kooroonaa vaayirasii namaa namatti darbuu kan danda'u keessaa karaa inni guddaan yeroo dhangala'oon afaan namaa keessaa bahuu fi kunis yeroo namni tokko qofa ofii hattiffatu tatamsa'iinsa dhukkuba kooroonaa vaayirasiif karaa bal'aa ta'e kan banudha. Sababa kana irraa ka'uun namni walirraa fagaachuun bakka jirutti riphee dhukkuba kooroonaa vaayirasii dabarsuu akka qabu dhaabbanni fayyaa addunyaa fi miidiyaaleen gosa garaa garaa yeroo garaa garaatti osoo walirraan kutiin dabarsaa jiru dabarsaniirus. Anis waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee kunoo har'a barreeffama tokko qabadhee dhiyaadheera. Kooroonaa vaayirasiin qoqqoodama gosa garaa garaa kan qabuu fi bara garaa garaatti maqaa adda addaan kan itti mogga'e akka ta'e barreeffamni Wikipiidiyaa gabaaseera. Moggaasni maqaa COVID-19 jechuun afaan Ingiliffaatiin kooroonaa vaayirasii diizas 2019 jedhamu akka lakkoofsa Awurooppaa muddee bara 2019 biyya Chaayinaa magaalaa guddoo mootummaa naannoo Hubei Wuhan jedhamu keessatti jalqabe. Moggaasni maqaa isaas 2019 nCoV yookiis Novel Coronavirus jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa waame. Booda irrattis dhaabbanni waliigala qorannoo fi qo'annoo vaayirasii maqaa isaa jijjiiruun SARS-CoV-2 jechuun Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 jechuun moggaase. Hiikni isaas kooroonaa vaayirasii ariifataa sirna hargansuu miidhu jechuun mogga'eera. Yeroo ammaa kanattis jechuun bitootessa 31/2020tti yoo xiqqaate vaayirasiin kun namoota 37,829 ajjeesuun akkasumas 787,087 ol kan ta'an immoo dhukkuba kanaan hubamanii jiru. Kana qofaa osoo hin taane ammoo magaalaadhuma Wuhan kanatti vaayirasiin kan biraan beetaa kooroonaa vaayirasii kan jedhamu harka 70 yookiis immoo 70% kooroonaa vaayirasii SARS-CoV jedhamu wajjin kan wal fakkaatuu fi 96 baat kooroonaa vaayirasii wajjiniin kan wal fakkaatu beettaan argamee jira. Beetaa kooroonaa vaayirasii jedhamu kun dhibbantaa baay'ee baat kooroonaa vaayirasii yookiis immoo kooroonaa vaayirasii simbirroo halkanii wajjiniin waan wal fakkaatuuf maddi vaayirasii kanaa simbira halkanii hin ta'in hin hafu jechuun shakkamee jira. Maddi barreeffama koo har'aa kunis Wikipiidiyaa linkii isaa diskiriipshinii jala jirudha. Barreeffamni kanatti aansee isiniif dubbisu immoo nuti akka amantoota kiristaanaatti maal gochuu qabnaa kan jedhudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi miidiyaalee garaa garaa osoo walirraa hin kutiin namni hundi of eeggachuu akka qabuu fi maal godhee of eeguu akka qabu barsiisaniiru akkasumas barsiisaa jiru. Wangeelli sagalee Waaqayyoo immoo kanaan duras akkuma barsiisaa ture ammas barsiisaa akkuma jiru gara fuulduraattis itti fufuun dhaloota haaraa kan barsiisu akkas jedha. Ogeessichi Solomoon fakkeenya isaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2:11 irratti of eeggannoon si golga, of eeggannoon nama ni oolcha, hubannaanis si golga jedha. Har'a oliif gad hin deemin osoo jedhamtu oliif gad deemaa jirta taanaan ati ofii kee of eegaa akka hin jirre hubadhu. Kunis yeroo gooftaan keenya seexanaan qorametti gooftaan akkas jechuun deebiseera. Waaqayyoo kee goofticha garmalee hin eeggatiin kan jedhu caafamee jira ittiin jedhe.
Atis egaa waaqni na eega jechuun oliif gadi fiigaa ni utaalta taanaan dhukkubni kooroonaa vaayirasii akkasitti utaaluu hin dagatiin. Abbootiinis yeroo barsiisan of eeganii yaa waaqayyoo na eegi jedhu. Namni tokko osoo beekuu harka isaa abidda keessa yoo kaa'e eenyutu isa oolcha ree? Gubattee hin beektuu abiddatti gamti jedhu. Macaafa keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 67 isa garaan keessan sodaatuu fi wanti iji keessan argu sanaaf jettanii ganama utuu galgala ta'ee galgala immoo utuu ganama ta'ee ni jettu jedha. Egaa yaa maatii waaqayyoo dha'ichi hamaan hanga darbutti mana keessan cufadhaa. Riphaas dha'icha jalaa oolaa. Isaayyaas raajichi yaa saba koo as koottu kutaa mana keetti ol gali balbala kees cufadhu. Dheekkamsi hamaan hamma darbutti iddoo baqaa tolfadhu jechuun raajii isaa boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irratti dubbateera. Kutaa mana keetti ol gali jechuun hiikni isaa tokko gara mana qulqullummaa waaqayyoo isa samiirraatti seeni. Lama gara mana waaqayyoo isa akka mootichi Solomoon ijaareetti seeni. Inni sadaffaan gara mana ijaarrannee keessa jiraannudha jechuudha. Nuti mana keenyatti galuudhaaf yeroo jennutti manatti gallee callisnee dhokannee teenya osoo hin taane waaqayyoon galateeffachuu fi kadhachuun akka nurra jiraatudha. Kunis immoo akka nuti jireenya isa bara baraa ta'e mana waaqayyoo isa samiirraa dhaaluudhaaf akka nuti qophoofnu nu taasisa. Kana malees osoo hin taane nuti osoo bakkee keessa deemnuuti dhukkuba vaayirasii kanaatiin saaxilamuu ni dandeenya. Mana yeroo teenyus yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoon kadhachuu, irraanfachuu gonkumaa hin qabnu. Kunis immoo akka nuti jireenya keenya isa bara baraaf qophoofnuuf daandii kan nuuf banan keessaatii isa tokkodha. Namni yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuu fi kadhachuun isarraatii ni eegama. Yeroo kana godhus hafuurri hamaan irraatii ni fagaata. Hafuurri waaqayyoo kan qajeelummaa kan jallina hin qabne garuu yeroo hundumaa itti ni dhiyaata. Kunis eebba waaqayyoodhaan manni keenya ni guutaa jechuudha. Barreeffamni ani kanatti aansee qabadhee dhiyaadhe immoo waa'ee dhukkuba kanaa dhiphachuu qabna moo hin qabnu kan jedhudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barattoota isaa barsiisutti Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 25 irratti akkas jechuun dubbateera. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee hojjaa isaa irratti dhundhuma tokko kan dabalachuu danda'u jiraaree jechuun gaaffii isaan gaafateera. Namni kamiyyuu yaadda'uudhaan yookiis dhiphachuudhaan wanta fiduu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Garuu amma yaadda'u amma dhiphatutti galateeffachuuf waaqayyoon kadhachuun bu'aasa guddaadha. Nuti egaa waa'ee dhukkuba kanaa yaadda'uun gonkumaa nurra hin jiraatu. Faallaa isaa waaqayyoon kadhachuu fi galateeffachuun hundaa ol barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf waaqni inni nuti waaqessinu hunda gochuu kan danda'udha. Maarree egaa nuti yaadda'uuf dhiphachuun barbaachisaa miti. Waaqayyoon dhukkuba kee kanas dhabamsiisuu ni danda'a. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 2 irratti waaqayyoo inni waaqessitu innis midhaaniif bishaan ni eebbisa. Dhukkubas gidduu keessanii ni fageessa. Eeyyeen dhugaadha. Waaqayyoon dhukkuba kee kanas ni fageessa. Haa ta'u malee bara dhumaatti barri nama dhiphisuu akka dhufu beeki jechuun qulqulluun Phaawulos ilma isaa Ximootiyoosii fi ergaa ergee ture. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Eeyyeen barri kun bara dhumaa fakkaata. Raajonni sobduun hedduun ka'aniiru. Ammas ka'aa jiru. Gara fuulduraattis caalaa ni ka'u. Hafuurri seexanaas akka namni gara waaqayyootti hin deebineef bifa garaa garaan daandii namatti cufaa jirti. Haa ta'u malee nuti kiristaanonni kan amanne beekna waan ta'eef sodaachuu hin qabnu. Rifeensi mataa keenyaa iyyuu lakkoofsa kan qabudha. Har'a nuti sodaan guutamnee naasuun hollachuun nurra hin jiraatu. Kan duraa caalaatti amantaa keenyatti cimnee waaqayyoon bakka jirrutti kadhachuu fi galateeffachuu qabna. Namaaf wanti hin danda'amne waaqayyoof salphaadha. Ija namaaf guddaa kan ta'e waaqayyoof xiqqaadha. Waaqayyoon dhukkuba dhufe kana balleessee nagaa isaa biyya keenyaa fi addunyaa kana irratti ni labsa. Waaqayyoon badisa nama kamiif iyyuu kan gammadu miti. Yaa namaa har'a umuriitti waaqayyoon galateeffattu waan argatteef gammadi. Bakka jirtutti galata dhiyeessi. Raajichi Isaayyaas dubbatee jira. Hanga dheekkamsi darbutti mana keetti ol gali. Iddoo baqaas tolfadhu jedheera. Kun gorsa miti abboommiidha. Hin ta'u jetta taanaan dheekkamsi si argata. Jireenya bara baraaf uumamtee badisa bara baraaf taata. Mootummaa waaqayyoos dhabda. Ergaan xumura barreeffama koo har'aa yaa namaa of eegi. Harka kee abidda keessa keessee yaa waaqayyoo na baasi hin jedhiin. Waaqa uumaa keessa hin qoriin. Egaan barreeffama narraaf qabadhee dhiyaadhee haguma ammaa kanaatti kan ture fakkaata. Kanarraas hubannaa tokko argattaniitu jedhee abdii nan qaba. Hawwiin koo namni hundumtiyyuu gara waaqayyootti deebi'uun kadhannaatti jabaachuu fi waaqayyoon galateeffatee cimee akka inni jiraatu
mootummaa isaas isa bara baraa dhaaluu akka inni danda'udha. Ayyaanni Waaqayyoo biyya keenya bakka jirru hundumaatti hunduma keenya caba lafee dhangala'uu dhiigaa burquu foonii nu baraare eegumsa isaa ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Umuriitti isa galateeffannu kan itti isa tajaajilu kan ittiin mana isaatti deebinee foonii dhiiga isaa fudhannee haaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa akka taanus fedhaaf eeyyama isaa tolaa faraara isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon ayyaana isaa jaalala isaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'isu. Ani bara sana xumureera.